galata kabanera siwa kesuf tufne jira ulfina kabanera siwa kesuf tufne jira saganta kenya jalqabna saganta kenya jalqaba saganta galateeffannatin yeroo muraasa daqiiqaa muraasa waaqayyoodhaan galateeffanne gara saganta kenya galchuutti argina. Galateeffanna koerin walitti qabamne si galateeffanna maatiin walitti qabamne jaalalaatiin nu qabduun waaqayyo gargaarsaatiin nu qabduun waaqayyo eegumsaatiin nu qabduun waaqayyo as geenyeerra maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni bara baraan siif haa ta'u. Ameen. Sagantaa keenya irratti ati nu faana ta'i. Waaqayyo waggaa kana waaqayyo dhaabbannee si galateeffannee si kadhannee mana kanaa baane waaqayyo waggaa lammataa kana deebinee akka si galateeffannu nu gooteetta maqaan kee bara baraan haa kabajamu. Waaqayyo maqaan kee bara baraan haa kabajamu. Afaan si kadhannee na lammaffaa deebinee akka si galateeffannu waan nu gooteef maqaan kee ol haa jedhu. Ulfaadhu kabajami. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Haala kanaan sagantaa keenya jalqabneerra. Galata kabanera siwa kesuf tufne jira seenaan maatii Abneezar bara 2001 kaasee kan hundeeffame ta'uunsaa akkuma kanaan dura seenaa kana qabnu seenaan kun bara 2001 kaasee koerii jalqaba waldaa kana keessatti hundeeffame. jalqaba waldaan kun qabdi jettee koerii qabdi faarfattoota qabdi jettee madraki irratti baaftee akka ta'e namni hundumtuu beeka. Fakkeenyaaf Obbo Admaasurraa kaasnee namoonni tokko carraan isin ilaadha. Warri tajaajila waaqayyoo itti si waam warri oolmaa waaqayyoo isiniif oolee an waaqayyoon hin tajaajila waaqayyo ayyaana na baay'isee isa waaqayyoo natti kenne nan tajaajila warri jettanii waaqayyo hojjechuudhaaf kutadhaa waaqayyo isin qaba waan ta'eef waaqayyo nu qaba waan ta'eef amma hojii mana waaqayyo hojjennutti ofirraa buunee akka hojjennu isiniin jedha fuuldurattis jabaattanii akka itti fuuftanii isiniin jedha warri tajaajilatan warri faarfattan warri koree warri geggeessatan akka itti fuuftanii isiniin jedha waaqayyo isin eebbisu. Dursee koree kana baay'ee galateeffachuun barbaada. Haala akkasitti nu mijeessanii akkasitti akka walitti argamu gammachuu obboloota kan caalu kan biraa jiru akkasitti wal biratti argamne obboloota wajjin akkasitti gammada yeroo akkasii dabarsuu keenya fanii baay'ee guddaatti gammada argamuun keenya irraa kun sababii waaqayyoo irraa kan ka'e sababii waaqayyoon wajjin ta'e irraa kan ka'e malee haala kan keessatti yoo dhaabanne jabina keenya miti kanarra keenye kanaaf ani isa guddaa irra caalatti waaqayyoon galateeffachuun barbaada. Baga ittiin isin ga'e baga jabaattanii dhaabattanii baga yeroo kana argattanii waaqayyo hunduma keessaniif ayyaana isaa isa guddaa hunduma keessaniif haa baay'isu. Sagantaa keenya kadhataan akkuma banne seeremoonii adda addaa gidduu keenya qabna. Galata jenna 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 kennaa jalqaba koeriin kuni nama kennuuf qabna. Obbo Admaasuun haamilee rukuttuu fi onnuu qabu. galata garuu yaaddanii warri gootan waaqayyo isin haa eebbisu jireenya keessan waaqayyo haa eebbisu iddoo irratti waaqayyo isin faguutin jedha kanoo bichaan jedha waaqayyo isin haa eebbisu waaqayyo isin haa eebbisu ani akka itti yaanne waaqayyo isin haa kabaju waaqayyo isin haa eebbisu gara fuulduraattis immoo
waggaarraa muunni keenya akka shallamamu abdiin qaba. Waggaarraa waaqayyo sinaa Ani siyaada dheeraan qabu waaqayyo sinaa bisu waaqayyo yaanne caalaan gargaaree kan guddaa kuufate baay'ee gammadeera dhibate yaade garagalte toleera isa dhuftutti immoo kana caala jedhee yaada waaqayyo sinaa ibsee bifama. Yaari konjigee dura keenyatti gimbichi cabee dabarree nuti waan jennu dhabnu galataa qabna gooftaa guddaa kana ililleen ol qaqqabna ilillee qabna oho galataa jenna gaarri guddaan kanuun duraa hincacabe kuno harra gaarri guddaan kanuun dura hincacabe kuno harra oho galataa jenna oho galataa jenna oho galataa jenna oho